Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam isin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Yaada xiqqoo tokko dabarfachuun dhufee ijoollee waa'ee ijoollee Oromoo ijoollee gartee sikkoo mandoo tanarratti. Ijoollee sikkoo mandoo dhugaa dubbachuudhaa fi hedduu takka ajaa'u jirtanii hedduu takka salphachuu jirtanii. Wanni isin addunyaa kanarratti dalagaa isin jirtan waan ilma namaa biratti sheemii, waan namaan adda nama fageessu, waan nama jibbamsiisu, waan salphinaa dalagaatiin jirtan. Wanni isin dubbattan rabshaan keessan gisee hunda asirraa yoo gabbuutan kaan eegaltan, kanarraa yoo gabbuutan kana eegaltan, ganda kaanii buutan ganda kana eegaltan, ganda kanaa baatan ganda san seentan. Maaliif isin barbaachise wanni kun hundi? Yoo nama waliin hin dhayin, yoo nama gartee addan qoqqoodin, yoo nama gartee ilma namaa kana hin nyaatin isiniif hin taatu jechuudha. Ijoolleen Arsii ijoollee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhugaa dubbachuuf ijoolleen Arsii badii guddoo isin qabdan. Akka Oromiyaatitti nami Oromoo laaqaatiin jiru, nami Oromoo gartee kuffisaatiin jiru, qoqqoodaatiin jiru. Ijoollee miskiina karaa deemtu, ijoollee kutaa Oromiyaa hundaa ta'u wal silaa nami bakka namitti wal dhagahee bakka nami tokko ta'ee itti deemu, bakka nami tokkummaadhaan, bakka nami gartee sabummaa ofiitiin socho'utti isin saba keessan nyaatanii fixaatiin jirtan jechuudha. Hanga nami isin jibbee ofirraa isin baasu takkatti. Kana hunda maaliif ijatti himee yaadi ati masaa kan kee keessatti? Nami ilmi namaa tokko waa yaada. Ilmi namaa tokko waa yaada. Maaliif yaaduu hin dandeenye isin mataa keessanii maaliif yaaduu hin dandeenye? Isin ijoolleen sikkoo mandoo kabajaadhaan nama sikkoo mandollee isiniin hin jiru. Ijoolleen karaa Arsii kun uf kabajaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya uf kabajaa dhuguma uf kabajaa. Daangaa baatanii jirtanii uf kabajaa. Biyya teessan balleessuu jirtanii uf kabajaa. Saba keessanis laaquu jirtanii uf kabajaa. Akka Arsiitittis salphachuu jirtanii uf kabajaa. Nami hanga si arrabsee daangaa keetii dabree hanga daangaa si arrabsu yoo ati namatti hin dubbatin akkuma artee ati afaan dheerattee namillee afaan si dheerata. Dura yoo afaan kan kee kontiroolte afaan kan kee kontirooluu yoo dandeette dubbii tante kontirooluu yoo dandeette nami akkasumas irraa kontiroola waan ofii gartee akkuma ati daangaa namatti dabarte daangaa sitti dabra nami. Dubbii hunda nami eegalu isinuma. Tanallee yoo gabbuutan tabiraa eegaltan, tanallee yoo gabbuutan tabiraa eegaltan. Maali isin kana malee isin hojii keessan hin jiru? Hojii biraan qabdanii? Dalagaa biraan qabdanii isin gandaaf ganda nyaachuu malee, saba keessa nyaachuu malee. Salphattanii jirtanii barkutaa 11 keessaa sadarkaa tokkoffaa jirtan akka salphinnaatiin, akka gadhummaatiin, akka gartee ilma namaa, ilma sabaa nyaachaatiin jirtan isinirra geennee jirra. Dhugaa dubbachuuf nama likkii isinitti himuu dhabame. Isin ammallee nama salphoodha, isin ammallee sodaattuudha. Isin gartee nami saba isaa nyaatu nama sodaattuudha. Nami saba isaa ganu nama sodaattuudha. Nama gootaa miti, nama jaynaa miti. Nama gadeedha, nama doofaadha, nama gowwaadha. Yoo gowwummaan qabaanne maaltu saba kan keessi nyaachise? Maaltu ilma Oromoo hudduu muka si dhiibsise? Maaltu si qalchiise muka ilma Oromoo tokko karaa irratti miskiina karaa deemu? Maaltu si qalchiise? Faayidaan dantee maali? Faayidaan ati as keessaa argattu? Laayikiif sheerii fi saba kan kee gartee karatti eeyidee miskiina karaa kana cafaytaa? Ijoollee Arsii kabajamtoota keenya dhugaa yoo walitti himne daangaa dabartanii jirtanii uf kabajaa maqaan isin badaatiin jira. Hattaa dhalaa fi dhiirti keessanillee ajandama biraatiin gad dhuftan. Dhalaaf dhiirri hundinuu ajandama haaraan gad dhuftan. Yookaan gisee takka gisee marqaa gisee takka wama nami qaanfatu malee wama nami saalfatu malee waan takkaan gad hin deemtan. Kuni maaliif isin barbaachise? Faayidaan keessan maali? Jarana ganda keessaa ol bahaa. Bakka gandaa keessaa ol bahaa bira kunnee jirra. Nami waa barate asii miti, dirree tanaa miti, tun dirree lolaatii miti. Dirree lolaa hin jirru. Dirree diinaa hin jirru. Diinaa iyyuu ofirraa faccisuu dadhabdanii. Diinaa of keessaa baasuu dadhabdanii. As deebitanii sareen badduun saree gara ofii nyaatti jedhanii. Maaliif saree teessan ta gara keessanii nyaattan? Ijoolleen Walloo teenna, ijoolleen Harargee teenna, ijoolleen Jimmaa teenna. Booranni keenna, Gujiin teenna, Shawaan teenna, Wallaggi keenna gara ofirraa kunnu hin qabnu badaa taatu mishaa taatus
yoo dhabnes waliin qoodamna obboleeyyani waan takka waan addaan jirru hin qabnu waan wal caallus hin qabnu dhiirummaa walti asirraa gadoodaa oollu hin jirtu asirraa nu arsiidha akkasii arsoomni qorsooma tanteetiin samii bahi wanni sun achi hin jirtu achi deebi'i diina fuula deeffadhu diina kan kee ofirraa dhahi malee saba kan kee hin dhayini saba kan kee wanni si gahu hin jirtu yoo ofirraa uf miite malee nami harka gartee harka tokko eenyutu ofirraa muree tokko ofirra dhiisa harka tokko ofirraa ciruu jirtan Oromoon harka bitaa mirgaa fi miilaa fi harka quba walit jira qaama tokko afaan tokko dhiiga tokko wanni isin asirraa ummata Oromootitti isin duulchisu wallaahi nu jibbisiiftan uf nu jibbisiiftaniyyuu wallaahi ifa qaba keessanuu himachuuyyuu ni qaanfanneeyyuu qaaniin kanaa olii hin jiru salphinni kanaa olii hin jiru namuma waa isinitti himuu dhabammoo isinuma gurri keessan kun qaqqaawuu hin dandeenye moo maaliif akka ta'ellee naaf hin galu hayyoota jira arsii keessa beektota jira arsii keessa sheekota jira arsii keessa waan kana akkami gadhaabinnaan ganda isaanii san dhaqanii akkamitti waan kana dubbachuu tokkollee akka maanaatitti ol ka'ee dubbachuu dadhabe haganuma hundaayyuu yariinna qabdanii wallaahi akka arsiititti nu salphiftan akka arsiititti nu qaanfachiiftan akka arsiititti Oromiyaa keessaa nu hambistan wallaahi isin nama salphataadha nama salphoo nama kijibaa nama gartee onlaayina kanarraa gadooduu malee saachuu malee saachaa maal baati ilmi namaa kanaa miti saachaa bira dabree jira nami dalagaadhaan waa agarsiisa beekumsaadhaan waa agarsiisa beeka jechuun gartee nama iyyuu miti nama callisu jayna jechuun nama callisu qaruute jechuun nama gartee of kontroolu arraba ofii kontroolu beeka jechuun kana haaqila jechuun kana asirraa onlaayina kanarraa baba dhalaanis hoo dhiirtis hoo yaaki achiin jirtu magaalaan isin bira kuttee jirti mee ilaali Oromiyaa keessa deemi ilaali maaltu na iyyisiisa saba Oromoo keessa jee ilaali mee uf madaalime Wallagga keessan kana uf dhaadatti haguma kenna olitti beekumsas qabdi barumsas qabdi shawaas ilaalime gosuma hunda keessa deemi ilaalime akkati gadoodaa ooltu kana keessa gadoodaan ooltu yaaki uf kontrooluu dadhabdeetii bar kijiba duwwaa saachaan waan takka wanni asirraa namaa bahu yoo jiraate harreefuu wamaan baane halaalaa ooltu harreefuu wamaan baane halaakaa ooltu iyyiti onlaayina kanarraa gurra nu cuftan qaanfanne maqaa arsii tiktokii kana guutuu onuma isaanuma isinuma guute maal nu barbaachisa maal faayidaan isaa maalti nu bahe maal nu dabale laayikii fi sheerii ittiin guurratta tanumaa fi saba kan kee karaa kanatti eddee miskiina kana rabshaadhaan gurra nu cufta an akka dhugaa isinitti hima ijoolleen baalee uf kontroolaa Oromoo wajjiin dhaabbadhaa tokkotaa tokkummaa keessan jabeessa akka ijoollee arsii tanatti yoo kadeemtan taate wallaahi baddan dhuguma isinii hima baddanii jirtan dandamachuullee hin deemtan badaa badanii hin danda'u jedhani wallaahi isin badaa sanirrallee badaa irraa macarrashaati osoo badaa ta'uu baattanii sareen teessan saree gara ofii nyaattu wallaahi Oromoo wal nyaattu baalageen isinirraa hin jiru ammallee jazbaan isinirraa hin jiru ammallee dhuguma walti himnee wajjiyaana akka ijoollee arsii macarrashaan hin jirtu wallaahi ijoolleen saba biraa goota diina ofiisis ofirraa dhowwiti ofirraayis faccifti wallaahi diinallee ofirraa dhowwuu hin dandeettan saba keessan callattas garagaltanii itti nyakkiftan wanni saba kan keetii fi si jidduu wal dhabsiisu maali sababa maaliitiif siif sabii kan kee wal dhaba sababa maaliitiif ilmi Oromoo tokkoo fi ilmi Oromoo wal dhaba maaliif hin yaanne kana waa barattee kutaa hagam barattee biyya keetii baate osoo loon tiisitu biyyaa baate moo osoo gaara keessa deemtu biyyaa baate ati bar ilmaan miskiinaati siin beekaa bar naannoo kamii si beekaa ani ijoolleen arsii naannoo ati baatee si beekaa akka nama magaalaa bahee hin ta'in warri magaalaa bahee sabaaf sablammoota hedduu waliin jiraata nama kamuu waliin jiraatee danda'a ati saba kamuuyyuu waliin jiraattee jiraachuu hin dandeettu maaliif waan baadiyyaa keessaa loon keessaa waan gad dhufteef osoo gartee qamadii wanni garbuu fi qamadii funaantuu fi osoo loon jala deddeemtu achi keessaa darsa walti guurrattee keessaa kaate eegi as baate sooshaal laayifii nama waliin jiraatan hin beeytu kaa
Namni hundis bineensa sitti fakkaata. Magaalaa waan hin ta'iniif ummanni gartee si dura magaalaa argee jira, si dura waa baratee jira, waan hunda sammuus qaba. Barumsallee qabaachuu baatu namni kun saba kiyya jechuu hin danda'a. Inni yaada. Ati yaaduu hin dandeetti. Haywaanaa miti ati. Hayyaana qofa ka waa yaaduu hin dandeenye gartee ilmee xiqqoo gartee waa beenne sabiyyii qofa ka waa yaaduu hin dandeenye. Akka sabiyyiitti illee waa yaaddu waan biraa dhiisi. Nami gartee saba kiyya ani Oromoodha. Maaliif Oromummaa dubbatta? Nama afaan tokko, nama saba tokko, nama gosa tokko, nama dhiiga tokko akkamitti ati karaa kanatti rabshaadhaan, vittaadhaan, mukaan, baangaadhaan, albeedhaan, maaliidhaan karaa kanatti maali isinuu biyyaa baataniitti salphina keessa jirtani? Loon tissitanii, re'ee biyyaa tissitanii, gaala biyyaa tissitanii waan ilmi namaatu hin dalayne gartee waraasaa keessa deemtee gartee sooshaal laayifii fokkattuu keessa jirtanii. San biraan ammoo saba kankee nyaatta. Saba kankee maaltu si nyaachise? Beddela ammattu, beddela ofi qabattu, beddela gartee nama kankeetiin gartee saba kiyya jettee hammattee waliin jiraattu. Ofirraa nyaattee, facciftee, cinqii keettee nama itti guraarte, nami gaafa muka huddusi dhiibu iyyita duuba asirraa. Aboo ni qaanfanne dhugaa dubbachuu. Akka Arsiititti ni qaanfanne nu. Wallahi TikTok maa seenuu jibbeeyyuu gadi. Jibba mateessaniifi wallahi. Wallahi fokkinna isin qabdani. Addunyaan tun hin qabdu dhugaa rabbii isinitti himaan. Bakkaan jiru tanatti illee waan biraa dhiisi. Bakkaan jiru tanatti illee kophaa yaatan namaa waliin hin dalabalamtan. Maaliif akka ta'e illee ani hin beeku. Fokkinna sana wallahi waan sarii isa irraa isin gad dhufte na fakkaata. Wanni kun jazbummaa wata gowwummaa taate malee wanni kun beekumsaa fi doofummaa waan irraa fagaate wayiiti wallahi. Doofaa akkanaan garreen. Nama jayna jechuun, nama beeka jechuun, nama haaqila jechuun gartee nama jechaa fi deemsaa fi haalaa fi waan kana na baasa nan baastuu kan beeku, kan of kontirooluu danda'u, kan miidiyaan kontirooltuu miti. Nama isin nama miidiyaan kontirooltee miidiyaan Chaayinaa akkanatti haqliidhaan wal isin fichisiisaa jirtu bar. Waan isin taphattee gartee haqlii tanteetiin wal fichisiisaa jirtu bar. Akka Itoophiyaatti ilaalime Amaara wal fixa, Amaara tokko ka wal ajjeesu gartee. Tigree takka wal ajjeesu takka agarte. Sabab sablamii Itoophiyaa keessa jirtu tokko ka saba isaa ajjeesu waa agarte. Maali sabni Oromoo kun duwwaan wal fixu? Falfalattu isin bu'e gowwummateessa yoo taate malee taa'anii diinni isin koflaa bar. Diinni isin kofla. Waan koflaatiif waan sheemii tanaa maa deemtan isin? Waan namni hin dalayne maa dalaydan? Waan faayidaa hin qabne, waan bu'aa hin qabne takka maa keessa galtan? Dirree TikTokaa tana aboo dirree TikTokaa tana isinii baneeti warri faranjii kun mataa isin dhamaase warra baratee hin jirre kana. Ummanni batatee kutee jiraa bar. Ummanni waa beeka. Ummanni waan hundan hin beeka. Isin ammoo haywaan waan loon gartee akka sabiyyee waan dirree tana gabbaa'ee wal arrabsaa akka waan jedhaniinitti ummanni yoo dubbatus wal kabajaadhaan waliin haasa'a. Isin ammoo arrabaa fi haadhaaf abbaa keessanii wal arrabsu duwwaadhaaf asirratti albeef wanniidhaan walitti keessa yaa'u malee wanni isin asirraa bahaatu hin jirtu.